Waraanni Siiriyaa kan dhumaatii namoota kumaatamaa fi dararaa beelaa fi baqattummaaf lammiilee biyyattii saaxile ammas irra deebi'uun akka haaraatti mootummaa fi finciltoota jidduutti ka'eera. Waan odeeffanne qabna. Israa'elii fi Hizboollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroof ture cabsuun wal haleeluutti seenaniiru kan jedhu oduu idil addunyaa har'aaf filanneedha. Hanga xumuraatti nu wajjin tura. Waraanni Siiriyaa waraana baha giddu galeessaa raasaa ture yoo ta'u, hanga bara darbe onkoloolessa 7 haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwatetti ajandaa guddaa addunyaa ture. Taateen Israa'el keessatti ta'e garuu haala sana jijjiireera. Haa ta'u malee waraanni Suuriyaa keessatti bifa haaraan deebi'ee ka'e kun waraanni baha giddu galeessaa qabate sun hammaataa akka jiru malee irrachaa akka hin jirre caalaatti ragaadha jedhu hayyoonni hedduun. Waraana waggoota kurnan lakkoofsi keessatti bara 2011 booda sirna abbaa isaa irraa dhaali baraaruuf bulchiinsi Baashaar al-Asaad michoota humna guddaa qaban kan akka Raashaa, Iraanii fi Hizboollaa Libaanoos fa'aatti michoomee gareen finciltoota jihaadistoota irraa kaasee hanga milishoota Ameerikaa fi dureeyyii mootota galoo galaanaatiin deeggaramanitti waraanichatti seenan. Amma Iraan haleellaa Israa'el deeggarsa Ameerikaatiin irratti raawwatteen dhiibbaan isheen baay'ee giddu galeessaa keessatti qabdu laafeera. Michuun ishee Hizboollaan kan duraan namoota isaa ciccimoo erguun sirna Asaad Siiriyaa keessatti falmuuf ergaa ture amma haleellaa Israa'eliin laafateera. Raashaan guyyoota muraasa darban keessa haleellaa finciltoota Sooriyaa keessatti raawwatame irratti haleellaa qilleensaa kan bante yoo ta'u, ta'ullee garuu xiyyeeffannoo waraana ishee guutummaatti jechuun haala danda'amuun waraana Yuukireen irra kan jirudha. Waraana Sooriyaa keessatti gaggeeffamaa ture in xumuran amma haala kanaan ka'uun isaa guutummaan baha giddu galeessaa akka jeeqamu taasisuun mala gaazexeessitoonni biyyattiitti seenuu waan hin danda'amneefis taateewwan raawwatamuu ifatti hawaasa idil addunyaa bira qaqqabuu kan hin dandeenyedha. Mootummaan Asaad hidhamtoota Sooriyaa mana hidhaa keessa turus bara 2011 dura fincilli Arabaa jalqabuu isaa waggaa tokko dura humna Sooriyaa to'achuuf itti fayyadamaa ture deebisuu hin dandeenye. Kanas ta'ee sana hanga guyyoota muraasa darbanitti mootummaan pireezidaanti Baashaar al-Asaad magaalota gurguddoo naannolee baadiyyaa fi daandii gurguddoo biyyattii wal quunnamsiisan to'achaa tureera. Amma gamtaan gareewwan finciltoota amma Hayaat Tahriir al-Shaam Harsiin durfamu bulchiinsa Idlib daangaa Tarkii waliin jiru keessaa bahuun sadaasa 27 eegalee guyyoota muraasa keessatti loltoota Suuriyaa dhabamsiiseera. Haleellaa kanaan guyyoota lama keessatti suuraa qabsaa'ota masaraa durii Aleppoo buufata waraana mootummaa bara 2012 hanga 2015tti kan weeraran guyyoota yeroo magaalattiin finciltoota humna sirnichaa gidduutti qoodamtee fudhatan maxxansaniiru. Erga waraanni mootummaa mo'amanii ba'anii booda haalli magaalaa Aleppoo tasgabbaa'aa ta'ee mul'ateera. Suuraan miidiyaa hawaasaa irratti qoodame tokko akka agarsiisutti finciltoonni uffata waraanaa uffatanii fi hidhannoo qabatanii bakka nyaanni saffisaan gurguramutti hiriira eeggatanii kan jiru yoo ta'u, haasi hidhata Alqaayidaa qaba ture. Haa ta'u malee bara 2016 garee kana waliin adda ba'ee kan jiru yoo ta'u, garuu haasi ammallee akka garee shororkeessummaatti mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii biyyoota Ameerikaa, Gamtaa Awurooppaa, Turkii fi UK dabalatee shororkeessaa jedhamee kan moggaafame yoo ta'u, mootummaan Siiriyaa gama isaatiin mormitoota hunda shororkeessitoota jedhee kan waamudha. Hoogganaan haas Abu Muhammad al-Jawaanii Iraaqii fi Siiriyaa keessatti hoogganaa jihaadistii ta'uun seenaa dheeraa kan qabu yoo ta'u, waggoota dhiyoo asitti garuu fudhatamummaa garee isaa bal'isuu yaaluun ilaalcha jihaadistii cimaarraa kan fagaate yoo ta'u, haasi haleellaa raawwataniif deeggarsa argachuuf kan itti fayyadamaa jiru yoo ta'u, kanas haasi opereeshin jedhee kan of waamudha. Waggaa keessatti gareen jihaadistootaa bara 2011 mormiin dimokiraasii deeggaran erga dhooggamee fincila olaantummaa qabaa dhufeen lammiileen Sooriyaa hedduun ilaalcha jihaadistii mootummaa Islaamaa sodaachuu isaaniitiin giddugaleessa yookiin fedhii malee sirnicha cinaa dhaabbachuuf kan dirqaman yoo ta'u, haleellaan haasiin durfamu kun haala siyaasa kaaba Sooriyaa diigamaa jiru keessaa kan bahedha. Kaaba bahaa harki caalaan isaa humnoota dimokiraatawaa Siiriyaa CDF garee Kurdootaan durfamuu fi Ameerikaan deeggaramu kan loltoota naannoo 900 qabuun kan to'atame yoo ta'u, Tarkiin naannoo daangaa loltoota idilee mataa ishee akkasumas milishootaan kan deeggartu itti bobbaaftu to'achuu keessatti qooda guddaa qabdi. Gabaasni Siiriyaa irraa bahe akka agarsiisutti humnoonni finciltootaa meeshaalee waraanaa ulfaatoo helikopteroota dabalatee qabatanii magaalaa guddittiitti aantuu kan daandii Damaasqoo irra jirtutti tarkaanfachaa jiru.
Mootummichii fi michoonni isaa of tasgabbeessuuf jecha tarkaanfii keessumaa humna qilleensaatiin rukutuuf akka fudhatu shakkiin ni jira. Finciltoonni kunniin humna qilleensaa hin qaban, garuu xayyaarri nammaleen hojjetu karaa waraana warraaqsa itti fidan kan bakka bu'an yoo ta'u, dirooniin tokko qondaala basaasaa olaanaa sirnichaa ajjeesuuf kan itti fayyadame gabaasaaleen bahaa jiru. Waraanni bifa haaraan Siiriyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddoo idil addunyaa uumaa jira. Ergamaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Siiriyaa Geer Peedersen ibsa baaseen taateewwan dhiyeenya kana raawwataman namoota nagaa irratti balaa guddaa kan fidan ta'uu, nageenya naannoo fi idil addunyaa irratti dhiibbaa kan qaban ta'uudha jechuun BBCtu gabaase. Some of these rebels are backed by Turkey, which says it wants to protect Syrian civilians from the Assad regime. But nobody really controls these groups, and they're rapidly advancing. Israa'el fi Hizbollaan garii lamaanuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuu walii mataniiru. Haleellaan Hizbollaan buufata waraanaa irratti raawwateef faloo ba'uuf Israa'el wiixata kaleessaa Libaanoos keessatti xiyyeeffachuun haleellaa raawwadheera jirti. Haleellaan Israa'el gandoota kibba Libaanoos lama irratti raawwattee yoo xiqqaate namoonni 9 du'uu ministeerri fayyaa hawaasaa biyyattii beeksiseera. Raayyaan ittisaa Israa'el galmootaa fi bu'uuraalee misoomaa Hizbollaa guutummaa Libaanoos irraa rukutee akka jiru ibsuun waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaaf kutannoo qabaachuu irra deebi'uun ibseera. Hizbollaan sarbama Israa'el raawwatteef deebii kennaa akka jiru ibsuun haleellaan akeekkachiisaa taasisuun bakka dawoo waraanni Israa'el qabatetti dhukaasuu beeksiseera. Israa'el haleellaa Hizbollaan naannoo gaara yookiin Doommaanti jedhamu naannoo Sheebaa Falmis jedhamutti kan argamu beekamu daangaa Israa'elii fi Libaanoos falmisiisaa sadarkaa idil addunyaatti beekamu irratti raawwatteen miidhaan qaqqabee hin jiru jettee jirti. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun haleellaa Hizbollaa dhukaasa dhaabuu cabsuu jedhuun kana himachuun Israa'el deebii jabaa akka kennitu dhaadataniiru. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu yeroo jalqabaaf wayita labsamu Netanyahuun yoo Hizbollaa waliigaltee kana kan hin qabne ta'e biyyi isaanii haleellaa jilchaa ta'e fudhachuu irraa akka duubatti hin jenne akeekkachiisaniiru. Haleellaan erga waliigalteen taasifamee raawwatame kunneen waliigaltee dhiyeenya kana waraana ji'oota 13 Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti ture xumuruuf kaayeffatee taasifame yoo ta'u, gara cabsuutti kan deemamu kan agarsiisudha jechuun gabaaseeleen garaagaraa ni agarsiisu. Waliigalticha torbaan darbe keessa Ameerikaa fi Faransaay waraana Libaanoos keessatti gaggeeffamaa jiru akka dhaabuuf Israa'el balaa Hizbollaa fi dhaabbilee shororkeessummaa biroo Libaanoos keessa socho'an irraa akka eegu taasisuun mallatteessuu jechuun biyyoonni lixaa ni dubbata. Hizbollaan ta'ee Israa'el kibba Libaanoos keessa waraana isaanii akka baasanii waraanni Libaanoos bakka bu'aan guyyoota 60 kennameefii kan ture yoo ta'u, ammaanuu waliigaltee kana cabsuun garee lamaanuu walii machuutti ka'aniiru.